Akkam jirtu maatiiwwan qubee akaadaamii baga nagaa gara YouTube chaanaalii keenyaatti dhuftanii ani barsiisaa Garramuu Namarraati. Har'as kutaa 6ffaa keemistirii kutaa 11ffaa boqonnaa 1ffaa isinii qabadhee dhufeera. Yeroo darbee kutaa 5ffaa barannee turre 5ffaa keessatti qabiyyee gurguddaa isin hubachuu qabdan jedhee quantum theory fi photoelectric effect kan jedhu irratti gara fageenyaan xiyyeeffannoodhaan haasa'aa turre. Quantum theory kun isa modern theory dha jennee modern theory kan ammoo lubbuutti kan godhe waa'ee quantumii Planckii dha jennee. Planck maal irratti xiyyeeffate akkamittiin wave property subatomic particleota kan akka photonii elektiroonii mathematically ibsuu dandeenya kan jedhu irratti xiyyeeffate. Sanuu maal jedhee energy absorbed emitted kan ta'u in discontinuous manner dha jenna. Discontinuous jechuun energy small particle wayirraa akka dhufe wayii. Particle small dense particle sana ammoo maal jedhee maqaa ishee photonii jedhee. So energy is a form of photon discontinuously photonii dhanaasaa kana energy photon immoo maal jedheen mukaa namichi kuni energy photon is the same as hv jenne energy photon h Planck constant dha jenne v immoo frequency kanarraa maal jedhe energy directly proportional to frequency of a photon jedhe. Energy photoniin frequency photonii duukaa hariiroo kallattii qaba. Wavelength isaanii duukaa immoo inversii dha. Wave number duukaa immoo directly proportional dha jennee gara fageenyaan ilaallee haasofne jechuudha. Garuu enerjiin absorb emit kan ta'u discontinuous manner dha jennee gara fageenyaa irratti haasofne. So effectiin photonii kana ammoo maali kan jedhu qorannoo gaggeessa instead lafa nu kaa'eera jechuudha. Photoelectric effect. Sarfeesii meetaalii irratti hin gadhiisee gaafa gadhiisu sarfeesii meetaalii irraa elektiroonii eject godhan. So eject gochuu kan danda'u laayitiin source irraa dhuftu kun yoo maal taate jedhee elektiroonii kun meetaaliidha. Meetaalii kana laayitii jira. Laayitiin kun elektiroonii irraa eject gochuudhaaf enerjiin asitti elektiroonii meetaalii walitti baay'indi godhe jira. Enerjii baay'indi godhe kana caaluu qabdi laayitiin asirraatti gad dhuftu kun jechuudha. Maaliin frequencyidhaan, maaliin enerjiidhaan. So minimum elektiroonii kana eject gootu threshold frequency E naught jenne jechuudha. And the minimum frequency V naught threshold frequency jenne. Akka tasaa garuu excess ta'uu danda'a kun jennu. Excess yoo ta'e the excess one goes to what jenna kinetic energy. So energy asirraa dhufu bakka lamatti ramuu danda'a. HV ture HV kun walqixa kinetic energy isa excess ida'uu isa muraasa immoo electron remove godhe isaatis HV naught jenna. This work fraction jenne haasofneerra jechuudha. So eject gochuudha to the minimum frequency asii dhufuu fi kan as jiru kun walqixa ta'uu qaba jennee kan haasofne sana sirriitti dagachuu hin qabdanii. So kutaa irraa keessatti immoo maturee haaraa isinii qabadhee dhufee about atomic spectrum about spectrum jenna. So spectrum kana kaleessa bakka lamatti qoonnee turre. Spectrum jennee bakka lamatti qoonne. Invisible spectrum fi visible jenna kutaa darbe keessatti baranneerra. Invisible spectrum this is invisible. Arguun dandeenya. X-ray faa jennee, gamma ray jennee, microwave jennee tarreessin. Visible kan ammoo bakka lamatti qoonne. They are visible. Deep gears jennee, deep gears jenne. This is a visible type. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red jennee warreen kanaan they are visible. Visible kan ammoo bakka lamatti qoonne. Continuous fi line jenne. Zaati line kana maal jenne maqaa ishee atomic spectrum jenne. This is the spectrum that were produced by atom. So called atomic spectrum jenne. So har'agaa isarratti xiyyeeffannee atomic spectrum maali? Pluralii spectrum kana gaafa waamnu spectrum walitti dabalanii spectra ta'u. Singularly spectrum gaafa jennu pluralii spectra jenna. Atomic spectra jechuun just a plural form of spectrum. Because atomiin tokko spectrumii laayiniidhaan adda adda ba'an spectrumii sadii afur uumuu danda'a. Spectrumii tokko sitti kennee walitti adda tokkotti spectra jennaa warreen kan. Spectra is a plural form of spectrum jenna. So spectrum kan jettu kan atomikii wajji wal qabsiifnee guyyaarraa gar fageenyaa ilaallaa haalaan na hordofaa.
So kaayyoo mataasaa qaba qabiyyeen tokko gaafa baratamu maaliif baratama kan jedhu. So learning objective of this subtitle 1 to state the Bohr assumption of energy. Amma energy hydrogen irratti qorannoo isaa gaggeesseera Bohrii yeroo san energy akkam ta'a kan jedhu garta gahan absorption of energy, emission of energy, even when the electron stays on orbital maal ta'a energy kan jedhu nutti mira yeroo san assumption Bohr energy irratti lafa kaa'uu hubachuu danda'uu qabdu jechuudha. Inni biraan here to calculate radius of electron. Namichi kun Bohrii elektirooniin maali nucleesitti naannofti jedhee akkasitti nu kaa'eera. Then elektirooniin kun raadiyeesii isheen nuclees irraa qabdu. Isheen as jirtu. Raadiyeesii distaansii isheen nuclees irraa qabdu kan akkamitti calculate goona. Radius of electron calculation which is related with Bohr and the velocity of electrons plus energy of electron. Calculation in kee waan sadii qabachuudha. Ilaala raadiyeesii energy kan birama velocity of electron akkamitti calculate goona kan jedhu ni hubattu. Inni biraan explain line spectrum of hydrogen atom. Here as keessatti gaa line isheen jettu kun it's line different from the other line. So because energy is quantized. Quantized the nature of electron. Itti dhumna gaa maal jechuudha quantized jechuun hin laalla. Inni biraan dhumarratti you should explain how atoms emit and energy. What happens when they emit energy? What happens when they absorb energy? We undergo transition. Which type of transition? From lower energy to higher energy, from higher energy to lower energy. So finally, what is the limitation of Bohr kan jedhu laalle qabiyyee keenya qolamna jechuudha. So atomic spectrum ammaga spectrum ishee jettu kan adda baafadha. Spectrum jechuun pluralii spectra jechuudha jenne miti spectra jenna. Spectrum jechuun maal jechuudha? Range jenna. The range of electromagnetic wave jenna. Range of what? Electromagnetic wave. What does it mean? In the form maybe in increasing order of frequency or in decreasing order of wavelength ta'uu danda'a. Amma frequency dhaan frequency isaanii frequency 1, frequency 2, frequency 3 jenne energy isaan akka tarreessinu. Frequency dhaan yookaan immoo energy dhaan from simple to lowest to highest or highest to lowest or in ascending or descending order energy dhaan radiationii wave gaafa tarreessinu spectrumii arganna jechuudha. So spectrumii range maali? Range irratti radiationoonni guddaa gara xiqqaatti yookaan immoo xiqqaa gara guddaatti tarreeffaman energy isaanii frequency isaanii yookaan wavelength isaanii yoo ta'e spectrum jenna. Spectrumiin keenya garuu visible. Visible ta'ee haneenyoote we are talking about atomic spectrum. It is not about invisible like X-ray, gamma ray haasa'an jiru. Visible kan ta'e waa'ee atomic spectrum haasofna jechuudha. So atomic spectrum jechuun polar spectra jechuun is the spectrum of a frequency of electromagnetic radiation emitted or absorbed during what? Transition of electrons between energy level within atoms. Amma gaa spectrum inni argitanii atomic spectrum ilaala amma gaa asitti waan lama dubbate emission and absorption. Amma electroniin asii atomii jira. Atomiin kun energy absorb godha yookaan immoo atomiin kun energy emit godha. Emit gaafa godhan spectrumii garaa uumu. Therefore here asitti emit absorb gaafa godhan absorption spectrumii uumu. Emit gaafa godhan immoo emission spectrumii uumu. Spectrumii gosa lama uumuu dandeessi jechuudha atomii. When an atom absorbs energy, they release the energy, I mean their electron, and they form a spectrum that absorbs spectrum. And when they releases or emits energy, spectrum from that is emission spectrum. So spectrum jettu kun egaa range frequency yeroo yookiin electron gadhiisuudhaan yookiin immoo fudhachuudhaan atomoonni kan uuman yoo ta'e it is so called atomic spectrum jenna. So this spectrum is low. It is a spectrum showing only certain color or specific wavelengths of light. Argitanii asirratti kaleessa nutti himee ture. Atomiin tokko atomii biraarraa adda kan isa godhu spectrumii isiniin jedha. Spectrumiin atomiin tokko qabuuf atomii kan biraa qabu waliin fakkaatu.
like fingerprint jenne kales ashaaraadha jenna. Ashaaraa ateemii tokkottiin ateemii biraarraa yookaan immoo waraqaa eenyummeessaa ateemii tokko ateemii biraarraa ittiin adda baafnu ispeektireemii jedhama. Ispeektireemii garaa garaa qabu. Ispeektireemii sun immoo ilaala it is specific wavelength or it is certain color. Specific frequency qabatanaan wavelength qabatanaan kalarii isaallee certainidha. So kalarii ateemii inni kun gaafa immeet godhu uumuu fi gaafa absorb godhu uumu ateemii inni kan biraan hin qabu. So it is spectrum showing only certain color or specific wavelength of light. And here each element has characteristic spectrum by which it can be recognized. Argitanii elementiin tokko elementii biraarraa adda. Maaliin spectrum isaa. Spectrum garaa garaa akka qabaatan kan godhamu maaliin atomic number isaaniiti. Because atomic number elementoota wal fakkaatu. So atomic number garaa garaa qabaachuun isaanii spectrum garaa garaa akka qabaatan. Specific wavelength absorb godhu, specific wavelength emit godhu. Energy jechuudha. Energy specific wavelength specific absorb godhu, specific emit godhu. Ateemiin tokko amma absorb godhu, amma emit godhu wal fakkaatu. Because they have different atomic number. They have different atomic number means they have different spectrum. They have different spectrum means they absorb a certain color of energy which is specific for that atom or element. Argitane? So spectrum jettu kun egaa kan ateemotaan uumamtu. And each spectral line corresponds to what? Specific wavelength of light. Argitane? And thus to specific amount of energy either absorbed or emitted. So ateemii sadii, ateemii A jira, here ateemii B jira, ateemii C jira yoo jenne. Ateemiin kun asii energy absorb goote, inni kunis asirraa absorb godhe, inni kunis asii absorb gaafa godhu. Energy isaan absorb godhan kan kana specific ishee kanaaf. Hammi kun absorb godhu kun absorb gochuu isa danda'a. Because they are different in spectrum. They are different in what atomic number. So specific jechuudha. Specific wavelength absorb godhatanaan specific energy. Energy isaan specific. Frequency isaan specific. Akkuma kun specific energy absorb godha kunillee wavelength akkuma kana energy akkuma kana jechuudha. So spectrumiin spectral line garaa garaa qabu jechuudha. Because spectral line corresponds to what? Specific wavelength. It corresponds to specific frequency. It corresponds to specific energy. So spectrum yeroo baay'ee akkamitti uumama? Yeroo energy wal ta'u absorbed yookiin emitted ta'u. Ateemiin emit gaafa godhu spectrum biraa, absorb gaafa godhu spectrum biraa. Spectrum immoo maal jenna? Range frequency wavelength guddaa gara xiqqaatti tarreessinu jechuudha. So spectrum ateemii tokko isa biraarraa adda because they have different atomic numbers. They have different spectrum. They absorb or emitted in specific wavelengths or frequency which is different from the other atoms jenne haasofna. So atomic spectrum it is like ID card or fingerprint for each element jenne kan haasofna jechuudha. So amma atomic spectrum look. An atom of each element displays its own characteristic of set of lines in its emission or absorption. So gabaabsine jenne bitire because warreen kun atomic number mataa isaanii qabu jette. Atomic number garaa garaa qabaachuun isaanii characteristic wavelength isaa isaan absorb godhan. And this spectrum can serve as what? Fingerprint. Argitanii ashaaraa isa jenna jechuudha. Ashaaraa jenna miti afaan Oromootiin. So ID kaardiin fingerprintiin elementoota spectral isaanii jechuudha. Kuni kan elementii kanaati jenne kun. So elementiin biraa sana agarsiisuu hin danda'u. So atomic spectrum is just like a fingerprint that allows us to identify different elements present simple even in trace amount. So elementiin tokko elementii biraarraa kan ittiin adda baafnu spectrumii jedhama jechuudha. Spectrumii jedhama. So namichi kun egaa spectrum isa jedhu kan erga hubattanii kaatanii spectrum asirratti erga beektanii gara bohooritti isin dabarsa. Bohor model. Here specifically hydrogen atom simplest atomidha. Simplest atomii kanarratti namichi kun research godhe. Bohor pilaankii fayyadamee Einstein fayyadamee hydrogen irratti apply godhe. Amma maalidha pilaankii maal jenna? Pilaankii maal jedhe ishee look. Plank's energy of photon is the same as what? HB jet. Where Albert Einstein photoelectric effect
photoelectric effect. Maal jenna ejection of electron jenna. Meetaalii wayii jira yookiin ateemita jira. Laayitiin asii dhufa. Laayitiin kun immoo electron eject godha. Ejectionii kana jara kana yaada dheerota namoota kana lamaan walitti hidhee ateemii kanarratti research godhe namichi kun jechuudha. Experiment godhe. He applied yaada eenyu Planck plus Einstein yaada namicha kanaati jechuudha. Bohr. So yeroo tokko maal jedhanii Bohr model is a bridge between the classical and the modern quantum theory jedhama. Bridge jechuudha namichi kun yaada jara sana lamaan gidduu jira akka jedhuudha. So simplest hydrogen irratti yaada nu qabe qabaga. He introduced the idea of quantized energy. Jalqabarraa objective keessatti dubbannee turre energy is quantized jechuun maal jechuudha. Ishee kana gama dubbiin. Energy is quantized because they consist photon. Amma namichi kun yaada sana nu kaa'eera luku. Bohr diagramiin nucleasitti elektirooniin naannofti. Elektiroonni akkatti naannofti. Bifa kanaan naannofti. Hin naanna'u. Orbitiidha naanna'u. Postulate kanarratti ibsa quantized ishee jettu kan sirrii ibsuuf jalqaba postulate kan sirriitti himame. Postulatiin Bohr lafa kaa'e inni jalqabaa atomic model of electron. Look modela kaa'e maal jedhe electron revolves around the nucleus jedha. Around nucleus in a fixed path that is called orbit jedha. Electroniin nucleasitti naanna'u paazii mataa isaanii socho'u. Paazii kana ishee kana maal jedhe moggaa ishee kanaan orbitii jedhe. Tokko naa qabatu. Electron revolves around the nucleus in a fixed orbit that is called, a fixed path that is called orbit. Look, an electron does not radiate or absorb energy as long as it remains an orbit. Amma electronin orbitii makanarra naannofti yoo ta'e, energy absorption gootu, emission gootu, energy fixed jenna. Energy is fixed. Maalirratti fixed dha, maalirratti orbitii irratti. Orbitii makanarra naannofti yoo ta'e, orbitii makanarra naannofti yoo ta'e, energy is fixed jenna. Absorbing gootu, radiate illee gootu, emission gootu. Yoo maal ta'e fixed orbitii naannofti ta'e yaada Bohr jechuudha. Inni biraan energy of electron atom is proportional to distance from the nucleus jedha. Amma electronin akkuma nucleus irraa fagaachaa deemtu, si ol fagaachaa deemtu energy ishee dabalaa deema. Energy is directly proportional to distance. Distance from what? From the nucleus. So N1, N2, N3 jennee akkanatti gaafa deemnu energy keenya dabalaa adeemu jechuudha. Distaansii isheen nucleus irraa qabdu energy ishee murteessaa jedha. Murteessaa. Inni biraan electron absorbs energy when it jump from lower to higher. Amma kuni Bohr diagramii jenne Bohr diagramii orbit waanidha. N1, N2, N3 jennoo ta'e electron orbit kanarraa hin naqxoo ta'e absorption godhu miidhisan godhu. Garuu akka tasaa N1 irraa kaatee gara kanatti. Kanarraa kaatee gara kanatti yookiin immoo asirraa gara kanatti kan utaaltoo ta'e jaampingii jira taanaan there is a transfer of energy. There is emission of energy or absorption. Absorption isheen jennu kun absorption of energy means from lower energy to higher energy jechuudha. Higher. Amma energy inni waan irraa kaasee gara lamarraa gara sadiitti asii ol deemoo ta'e absorption jenna. But here from higher energy to lower energy what is called emission. So emission absorption kan jiru yoo jiraate jumping yoo jiraate qofa Bohr kan inni jedhe jechuudha. Bohr kan inni jedhe jumping yoo jiraate qofa electronin energy emit godhe yookiin absorb godhe atemiin energy emit yookiin absorb kan gootu yoo jumping jiraate. Jumping isheen jennu kun from lower to higher or higher to lower jenna. So postulate kanarra dhaabbatee ilaala. Energy is quantized jedha. Energy is what? Quantized. Siniin ibsagaa quantized kan. Look. Nucleusita jira. Electroniin kana naannofti. Electronitti naannofti. Electroniin naannofti. Look. Electroniin naannofti miti. Electron. Orbitii dhaabbataa irraa energy is fixed jedha. Fixed jechuun energiin bakkeetti dhufee gara sanatti dhiiboo hin jiraanne quantized. This one kanarratti quantized. Energy quantized jenna. Ammatti dhumna ilaalla calculation keessatti. Energiin as jiruu fi as jiru tokko miti. The energy for first orbital and second orbital, third orbital, fourth orbital different from each other.
The energy for first orbital is quantized. For second orbital quantized. Third orbital quantized. Fourth orbital quantized. Because energy matter photon. Number of photon as jiru fi number of photon as jiru number of photon as jiru tokko miti. Here photon discrete energy. So energy is quantized because asirratti energy asirra jiru kun radiate gochuuf kan naannessuuf qofa kan kenname jedhani. Asii baay'isuun danda'u utaal energy for first orbital quantized, energy for second orbital quantized, third orbital quantized, energy is quantized. Quantized. It increases only by discrete amounts that is called photon. So energy bakkee irraati gaafa dhufu quantity as jiru quantized isa ta'e kan gaafa double jump ta'u. Gaafa double jump ta'u. Gaafa xiqqaatu immoo deebanii gabbuu jechuudha. So energy is quantized. So what is the application of their Bohr atomic model? Ammagaa Bohr bifa kanaan diyaagiraamii jira, nukileesii jira, elektiroonitti naannaa jennee maaliif apply goona? Maaliif nu gargaara modeelli kuni? So energy is quantized jenne maal jechuudha? Ammagaa inni jalqaba postulate waanii energy level postulate jenna. Fakkeenyaaf energy isheen kun nukileesii yoo taate fakkeenyaaf ishee kana N1 jenna, N2, N3 distance asii takka dabalaa gaafa deemu energy dabalaa deema jenna. So energy orbital ishee jalqabaa kana N1 meeqa? Quantized jenna, N2 meeqa? Quantized jenna, N3 meeqa? Quantized. Energy of each level calculate gochuu dandeenya. He derived the following formula for what? Energy level of hydrogen atom. Fakkeenyaaf energy ishee jalqabaa N1 jenna. Walqixa taati look minus RH divided by N square jenna. N keenya meeqadha? Ishee jalqabaati ilaala. Quantum number jenna. Ilaala energy ishee jalqabaa orbitii jalqabaa argachuuf minus RH over N square jenna. Minus RH kun it is Rydberg constant. Rydberg constant for hydrogen atom. Which is the same as 2.18 times 10 to the power of minus 18. So energy of first orbital the same as minus RH over 1 square jenna. Yoo ta'u energy of second orbital the same as minus RH over 2 square. Energy of third orbital the same as minus RH over 3 square jenne bifa kanaan energy of each orbital calculate godhuu dandeenya jechuudha. So Bohr model postulate isa jalqabaa kan energy level illee formula kanaan akka calculate goon lafa nu kaa'eera. Minus sign jenna. Minus sign kun maal agarsiisa? Electron is tied to the nucleus jechuudha. How much is tied to the nucleus kan jedhu energy emit gochuuf absorb gochuuf ittiin adda baasuuf nu gargaara jechuudha. So inni yeroo hundumaa garuu it started from 1 0 ta'uu hin danda'u. This energy can't be 0. Zero value different jechuudha. So n is the integer called principal quantum number jenna. So for each orbital energy illee calculate gochuu akka dandeenyu lafa nu kaa'e. Akka tasaa yoo jumping ni jiraate gara kanaatti. Look akkatti jira bifa kanaan jira. Utuu N1 irraa ka'ee gara N2 tti jump godhe akkamitti energy calculate gochuu dandeenya lafa nu kaa'e. Maal jedhee nu kaa'e immoo transition between energy level postulate energy level transition jira yoo ta'e look bifa kanaan jira. Here N1, N2, N3, N4 jedhee bifa kanaan deema yoo ta'e N1 irraa gara N2 tti, N2 irraa gara N4 asii ol jump yoo ta'e absorption jenna laala. Absorption achi gadi immoo irraa gadee kana akkas gara kanatti achi gara kanatti jump yoo ta'e immoo emission jenna. So energy transmission yoo jiraate akkamitti calculate gochuu dandeenya? Energy of transmission jenna. For each orbital minus RH n square jenne. For each orbital minus RH over n square jenne argan. But here jumping yoo jiraate akkamitti calculate goona? Yoo jiraate. So an electron in an atom can change energy only by what? By going from one energy level to another. Kana gara kanaatti yookaan gara kana utaalee yoo jiraate qofa kana radiate energy fixed jenna. When electron jumps from lower energy level, look from low N1 to higher energy level, they absorb relevant amount of energy. This result is absorption spectrum jenna. Argitanii electronin energy xiqqaa irraa gara guddaatti utaalan taanaan absorption energy jenna. Spectrum isaan uuman immoo absorption spectrum jenna. So spectrum akkamitti uumama jenne
when an atom releases or absorbs energy jenna. Release gaafa godhan yookiin absorb gaafa godhan elektiroonii dabalu yookiin gadhiisu. So san absorption emission jenna jechuudha. So postulate lammaffaa keessatti energy leveliidhaaf akkamitti calculate goona. Transition between energy level yoo jiraate akkamitti calculate. So that is change energy between each energy level is the same as E final minus E initial. That means final jechuun look initially n ta'e irraa ka'ee gara n ta'etti. Maybe 1 irraa gara 2tti yookaan immoo n2 irraa gara n1tti jump ta'uu danda'a. N1 to N2, N2 to N1 jump ta'uu danda'a. So N1 irraa gara N2 yookiin N2 irraa N1 jump yoo ta'e N1 initial taati. N1 initial, N2 N final taati jechuudha. Final taati. So yeroo akkasii energy akkamitti calculate gochuu dandeenya. So change energy, look, change energy is the same as HB gen. This is for photon. So E final minus E initial gen. Energy tokko fakkeenyaaf E final laaf energy akkamitti calculate for E final minus RH over N final square. For E initial which is the same as minus RH over N initial. Change energy to jennu change energy kana E final minus what jen E initial which is the same as E final in Kenya Malta minus RH over N final minus here RH over N final is square minus of minus look minus RH over what N initial is K jen. Then from this change energy look from this change energy is the same as minus look minus RH over N final square minus times minus multiplied plus minus E plus RH over what N initial square taati jechuudha. N initial square taati jechuudha. So RH yeroo baay'atu positive ta'a. So argattanii look change energy is the same as HB here E final minus E initial. Bakka E final kana maal ni buufanne minus RH over N final square minus N initial minus RH over N initial square jenna. Suppose RH constant bakkeetti ba'a. Then minus times look minus of minus multiplied plus taati. Yeroo kan look change energy is the same as look RH here 1 over N initial square minus 1 over N final square jenne argachuu dandeenya. Isheen kun positive taati jechuudha. So karaa lamaan calculate gochuu dandeessu sin. Karaa lamaan calculate gochuu dandeessan. Look karaa lamaan. Kan jechuun look change energy is the same as minus RH into 1 over N final square minus 1 over what N initial square jenna. Or change energy is the same as here RH into 1 over N initial square minus 1 over N final square. Lamaan sa result tokko sinii kenna jechuudha. So energy changing kun kan calculate ta'u if there is a jumping of electron from lower energy to higher energy to lower gen. So this is for energy between each level gen. So relatively singaafachuu danda'a. Energy absorption energy dha emission energy dha jedhee singaafata. Value keessan kan murteessu absorption maal jenna N look initially greater than less than N final yoo ta'e absorption jenna. N initially greater than N final yoo ta'e what is emission jenna. Because bohor orbital keessatti nucleus jira, nucleus electronin bifa kanatti naanna'u as N1 jira, N2 jira, N3 jira. From N1 to N2 yoo ta'e lower energy to higher to N3 yoo ta'e lower energy to higher. Yeroo kan N initial is greater than N final. N initial is less than N final jechuun gara kanatti ol ba'uuf energy absorb godhanii jechuudha. So that is absorption energy jedhu. But from N3 to fakkeenyaaf N3 to N1 tti gad dhufe higher to lower yeroo kana that is called emission jedhu. So when N final is greater than N initial change energy can positive ta'u. Positive taanaan energy positive taanaan absorption jechuudha. Absorption indicating here this absorbed energy. But N initial greater than N final gaafa ta'u negative value argata.
Negative value energy emission. Energy can't be negative, it can't be positive. But it shows that emission absorption overseas. Energy can negative jechuun amma ba'e nu agarsiisa. Positive jechuun immoo amma absorb ta'e nu agarsiisan ala energy positive negative kan jedhu jechuudha. So negative change energy value kanarraa kan argamu yoo ta'e emission jenna. Because electroniin keenya higher energy irraa gara lower itti move taate jenna. Positive taanaan immoo lower energy irraa gara high itti move taate absorption energy jenna jechuudha. So before energy level illee yeroo jumping din jiraatu formula kanaan calculate gochuu akka dandeenyu lafa nu kaa'ee postulate jalqabaa keessatti immoo energy chi levelidhaaf n fakkamta minus RH over n square jennee akka argachuu dandeenyu postulate lafa nu kaa'ee jechuudha. Postulate sadaffaa look angular moment. Momentum ishee jettu kana beekuudha. Momentum jechuun NV isa jenna. Wanti tokko maasii qabaa, speedii qabaa. Speedii wanti maasii qabu tokko ittiin socho'u. Straight line immoo angular move ta'a kan jedhu wal qabsiisee ilaala. Angular momentum isheen jettu kun our motion look before maal ta'e electron nucleus in angular manner naannoo look angular. Kanaafuu motion ishee kana maalii wal qabsiisee in angular in circular motion ishee jettutti fide angular jedhama. Momentum isheen jettu normally mass times p the same as mass times d jenna. B straightly deemuu danda'a. But angular jenna is something angle. Circle dha jechuudha. Argili. So akkuma sana maal jedhe energy is quantized akkuma jedhe angular momentum is quantized jedhe lafa nu kaa'e. Angle momentum ittiin electron move taatu angle ishee lafa nu kaa'e jechuudha. Mass times velocity of that electron. Mass of electron times that velocity of electron in angle that is R is the same as look angular momentum. Mass of electron times velocity of electron times here radius of electron from the nucleus is the same as n times h over 2 pi. 2 pi kana maaliif fayyadame? 2 pi one circular dha. Raadiyaanii keessatti 2 pi jechuun complete circle motion dha. H immoo Planck constant. So angular momentum quantized ta'uusaa kan nu agarsiisu n value keenya jechuudha. N1 N2, N3, N4 jenne. N ishee kanaaf angular momentum 1 yoo jenne 1 times h over 2 pi. Lakkoofsi nuti asitti argamuu fi n kee lamoo ta'e 2 times h over 2 pi argamu tokko jechuudha. For N1 kanarratti energiin akkuma quantized ta'e angular momentum is quantized jenna. Quantized jenna jechuudha. So here mass times b times r of an electron is the same as n over n times h over 2 pi. This is what angular momentum is a quantized. Look, before into that angular momentum that is n times b r of electron can take only a certain permitted value. That is an integral multiple of h over 2 pi. Here n v r angular momentum that is angular r the same as n times h over 2 pi. So angular momentum is what? Quantized. As n increases, they increase by certain number. So quantized jenna jechuudha. So m mass of electron b velocity of electron in orbit then r is radius of electron from nucleus jechuudha. N is a positive number jechuudha. So namichi kun angular momentum is quantized. Waan guddaa sadii ilaala. Energy is what? Quantized for each. Energy is quantized. It is fixed for each orbital. Fixed garuu katasa jump ta'uu kan danda'u yookiin absorb gochuun yookiin emit gochuun. Lammaffaan angular momentum is quantized. Angularly rotate ta'uu circularly jenneerra MVR jennee MVR kun immoo n times h over 2 pi. Circling tokko guutummaa isaa gaafa circle god 2 pi ta'a h Planck constant n jennee kanaaf jechuudha. Finally look radius inni akkatti calculate goonu lafa nu kaa'e jechuudha. Jalqaba maal jenna? En jen change e jen achi maal dhum angular momentum MVR is the same as what jen n h over 2 pi jen. Sadaffaa immoo radius of electron akkamitti calculate goona which is the same as n square a naught. Kun eessaa dhufteedha radius electronic calculate. According to Bohr, the attraction force between electron and nucleus is balanced by low centrifugal force of electron which is due to motion of electron tend to electron away from the nucleus. Centripetal
and centrifugal. Amma kanatti elektiroonii naannoftee miti kana naannoftee kun nucleusida elektiroonii as jirti elektiroonii as jirti. Elektiroonii kana forsiin gara keessatti harkisuu fi forsiin gara bakkeetti dhiibu. Gara keessatti forsiin harkisu centripetal force inward force gara bakkee immoo outward force. So namichi kun inward fi outward wal qixxa jedha. Inwardin kun ilaala charge of electron square gara keessatti charge of electron murteessa gara keessatti harkisan divided by charge square divided by r square. Radiation ishee nucleus irraa qabdu. Charge electroni radiation ishee nucleus irraa qabdu attraction murteessa. Yoo gara kanatti dhiyaatte attraction ishee kun kan radiation ishee irraa fagaatu attraction ishee xiqqaata. So inward attraction that is E square over r square the same as outward mass of electron gara bakkeetti dhiibuudhaaf maasii qabaachuu qabdi. Velocity ishee murteessa radiation mv square r jenna. mv square r jenna. So here this one is outward. Outward is the same as inward is the same as outward jenna. E square over r square is the same as mv square over what r jenna. But here maalun jedhee angular momentum is quantized nun jedhe. mv r is the same as nh over 2 pi nun jedhee ture. So kanarraati velocity of electron argachuu dandeenya. Argitanii mv r is the same as nh over 2 pi. Kanarraa v argachuu dandeenya. Yes, criss cross goone v argachuu dandeenya. So mv r is the same as nh over 2 pi. Criss cross gaafa goone 2 pi mv r is the same as what nh. Here asirraa v argachuuf over 2 pi mr over 2 pi mr. In batti then b is the same as nh over 2 pi mr arganneera. Kun b then bakka b kanaaf immoo substitute gochuu dandeessa. Bakka b kanaaf immoo formulaa kan substitute goonu. Yeroo kan substitute gaafa goonu value kan arganna jechuudha. So e square over r square the same as m times bakka b maal qabna ishee kan here n square here h square kabra divided by here 4 pi square times mass square times r square times asimu malkam r kan. Then r square kun r square kan hambatti. Argitanii r square maasiin tokko hambata. Argitanii yen value kun babbadaa dhufee maalta n square into h square here 4 pi square times mass of electron square jenne isheen kun mass square here times electron square jenne value kan asirraa arganna jechuudha. Then here value kun walitti dhufan h square 4 pi 2 me square immoo madduu kolqixxadha. Value lakkoofsatti here h constant pi constant mass of electron charge ishee walitti baay'ifne 0.53 angstrom arganna jechuudha. Sabab radiation kee maal taat n square times value asii arganne. Sabab radiation is the same as what n square a naught jenna. This is a radius. So radius bifa kanaan namichi kun akka calculate gochuu dandeenyu lafa nuu kaa'eera jechuudha. So radius of electron from the nucleus the same as n square times a naught. A naught immoo as arganne value kana bakka kana kaa'uudhaan jechuudha. Kun maal dubbal qixxeen 0.53. So r is the same as n square times 0.53 what angstrom for each orbit. So r for n keenya tokko ta'e. Kan jechuun lok jira n waan jenna n tu jenna. So orbital ishee kanaaf raadiishii barbaanne ishee tokkoffaa r the same as 1 jenna orbital tokkoffaa square times 0.53. R keenya for orbital lammaffaa 2 into 2 square times 0.53. R is the same as orbital sasaleeffaa 3 square times 0.53 jenna raadiishii sasalphatu furuu dandeenya jechuudha. So because radiation akkamitti calculate akka gochuu dandeenyu lafa nu kaa'e. Radiation is the same as what n square times a naught. So sin barattoonni keenya general knowledge isaa fakkatti dhufe calculate gochuu dandeessu garuu kan sin barbaachisu xiyyeeffannoo ishee kana yaadachuudha jechuudha. How can you calculate radius for each orbital for each energy level which is the same as n square times
A naught. Inni kun mirondoon meeqarraa ka'a tokko lama sadii jennee bifa kanaan adeemnu jechuudha. So look fakkeenyaaf orbitaala tokkoffaa inni waanii maal jedhu waan square times so jennee baalu kana. This first Bohr radius. First Bohr radius jenna. Here when inni keenya lama ta'u r square times here r keenya inni keenya lama ta'u here sorry r2 isheen kun r2 wal qixa ta'a 2 square times 0.53 kun second first Bohr radius kun immoo second Bohr radius kun immoo third Bohr radius fourth Bohr radius bifa kanaan calculate gochuu dandeessa jechuudha. So diagraamii kana ilaala. Diagraamii kana irraa maal argitu? Look diagraamii kana jira. Asoo dhuftaa ilaala. Inni waanii radius ishee kana akkamitti arganna? Kan inni waanii kana maal jedhu? N square A naught jennee inni keenya meeqa tokko. So 1 square times A naught jennee arganna. Kan ishee kana 2 square times A naught jenna. Ishee kana 3 square times A naught. Radius ishee kana 4 square times A naught. Isheen kana 5 square times A naught. A naught keenya immoo meeqa dhugaa 0.53 jennee baaduu radius distance isheen asirraa qabdu arganna jechuudha. Lakkoofsaan argachaa adeemuu dandeenya jechuudha. So the slower the quantum number argitanii the slower the quantum number the smaller radius of orbit the lower the energy level jedha. Argitanii inni keenya gaafa dabalaa deemu radiusiin dabalaa deemu. Radiusiin gaafa dabalaa deemu energy duukaa dabalaa deemu. Argitanii isheen asirratti na qaba. Distance akka Bohr jedhetti inni gaafa dabalaa deemu energy duukaa dabalaa deemu. So inni gaafa dabalaa deemu radiusiin dabalaa deemu energy dabalaa deemu. And the electrons in the orbit closest to the nucleus N1 jechuudha. Gara nucleusitti orbit ishee jalqabaati. The atom is lowest and first energy level. Laalaga N1 nucleus ishee gara nucleus ishee I mean orbital ishee nucleus itti aantudha. Yeroo kana energy ishee jirtu kun maal ta'uu ishee agarsiisa? Xiqqoo ta'uu ishee. First energy dha, lowest energy dha. Kana biraan maal jedhamte waamamte? Ground state jedhamte waamamte. Argitanii? It is a ground state energy level or ground level jen. Meeqarraa ta'e waan irraa ka'e miti so ground level jen. Ground level kun makarsaa soorte excite taate jen. Excite first excite state, second excite state, third excite state, fourth excite state jen jechuudha. Excite taate. Excite. So by absorbing energy, electron can move to next higher energy. That is called exciting. So state inni irratti qubatu sun excited state. Ground level excited level gargariga. Excited level. Ground inni ishee jalqabaa jennaga. Energy ishee jalqabaati. Isaan kun garuu warreen kun N2 NC receiver excited state jenna jechuudha. So excited state meeqarraa jalqabaa? 2 irraa. First excited state, second excited, third excited state, fourth jennee bifa kanaan adeemna jechuudha. So akkuma kana akkuma absorb godhan oolu taalaa deemu energy isaa duukaa maal ta'a adeema? Dabalaa adeemaa jenna jechuudha. Dabalaa adeema. So Bohriga wantoota gurguddoo application gurguddoo inni jalqabaa inni jenne miti achi change inni achi maal jenna? Momentum jenne miti NVR achi maal jenna? Radius warreen kana ilaalan dhumna jechuudha. So namichi kun egaa qorannoon isaa bal'aadha. Energy illee calculate gochuu akka dandeenyu. Kan biraa spectrum hydrogen emission irratti emission jechuun maal jechuu jenna? Emission maal energy release godhama absorbiidha. Emit godhamu ture emission of energy. So gaafa emit godha hydrogen spectrum maal jenna? Emission spectrumidha jenna. So emission spectrum hydrogen karaa gurguddoo sadiidhaan naannoo 4-5 qoodee akka nu salphaatti hubachuu dandeenyu lafa nu kaa'e. Look, emission spectrum of atomic hydrogen has been divided into a number of spectral lines that are named after the discovery. Amaga emission spectrum hydrogen kana namoota baay'eetu qofa isaaniitti discover godhe. Yeroo jalqabaa inni jalqabaa Laymaaniidha. Ittaanee Balmeeriidha. Ittaanee Paasteeni. Ittaanee Biraakeeti. Ittaanee Piipandii. Amma spectrum jechuun maal range frequency ajennati frequency wave number yookiin immoo lambda yookiin energy formiidhaan range isaan irratti argaman jenna. So namoonni kun sadan isaanii qofa isaaniitti warreen kun yaadota isaanii garaagara Paasteeniis Biraakeetis amma laayinii observe godhan qabu.
Laayinoota leeymaanii keessaa, balmeerii keessaa, paasterii keessaa, biraaketii keessaa, piifandii keessaa laayiniin viizibil ta'ee jira. Laayinis balmee siiriyees jedhama laala. Hankanaas miti. Amma jara kan akkamitti antaa konfiis ta'an jira kan jedhu immiishiniidha. Immiishiniin from higher what? Higher energy to what? Loweridha miti. So isa kana keessatti enerjii irraa to'atan enerjii irra bu'aan qabu. Isa kanas akkasuma. Gubbaatii garagatii, gubbaa garagatii, gubbaa garagatii, gubbaa garagatii. So isinitti argisiisa fakkeenyaaf ilaala. Amma kan leeymaanii yoo fudhattan ilaaltan, leeymaan inni faayinaaliin isaa tokko. Nuni asitti immiishin jennee miti. Immiishiniin maalidha gabaabsa kana qaba. Higher energy to what? Loweridha. Argitanii? Higher energy to lowerii jaampi ta'an. Isaaboon leeymaan kan mataasaa enerjii guddaa irraatii gara enerjii xiqqaatti gad gaafa dhufan enerjiin inishaalii 2 ta'uu danda'a, 3 ta'uu danda'a, 4 ta'uu danda'a. Garuu inni faayinaaliin isaa yeroo hundumaa tokko yoo ta'e, inni faayinaaliin isaa tokko yoo ta'e, itis leeymaan jenna. Leeymaan siiriyee jenna. Inni inishaaliin isaa 3, 4, 5 ta'ee garuu faayinaalii 2 irratti dhufee dhaabbatee balmeer jenna. Inni inishaalii 4 irraa ka'ee, 5 irraa ka'ee, 6 irraa ka'ee, 3 irra dhaabbatee ta'e paastiin jenna. Akkuma kan inni inishaaliin keenya 5 irraa ka'ee 4 irra dhaabbatee biraakeet jenna. Ilaala isin agarsiisu. Leeymaanii yoo fudhattan inishaalii 2 irraa ka'e, asii 2 irraa ka'e tokko irratti, 3 irraas ka'e tokko irratti, 4 irraas ka'e tokko irratti, 5 irraas ka'e tokko irratti, 4 irraas ka'e tokko. Faayinaaliin isaa yeroo hundumaa tokko yoo ta'e immiishinii keessatti leeymaan jenna. Faayinaaliin isaa immoo iddoo barbaadaa ka'u 3 irraas haa ka'u, 4 irraas haa ka'u, 5 irraas haa ka'u, 6 irraas haa ka'u garuu balmeen irratti dhaabbatoo ta'e, amiin 2 irratti dhaabbatoo ta'e sisi balmeen siiriyee jenna. Balmeen siiriyee jenna. Argitanii balmeen leeymaan irraa kana dubbadhaa sitti lala biizbilii galarii garaa garaa argina. So balmeen siiriyeesiis biizbilii speektireem jenna. Biizbiliidha. Speektireemota haayidroojinii keessaa biizbil kan ta'e balmeen. Inni sadaffaan ilaala paas jenna. 4 irraa ka'e 3 irra dhaabbate, 2 irra dhufne tokko irra dhufne. 5 irraa ka'es tokkuma 3 irra dhaabbate. Faayinaaliin keenya yeroo hundumaa inni faayinaaliin keessa yoo ta'e iddoo barbaade irraa haa ka'u infinitivili haa ka'u inni faayinaaliin 3 paas jenna. Akkuma kan inni faayinaaliin ka'e 4 ta'e immoo biraakeet jenna. So haayidroojin speektireemiin leeymaaniin jira, balmeeriin jira, paasteriin jira, biraakeetiin jira. Speektireemichi garuu maali? Absorption emission speektireems jenna. Emission speektireems. So speektireem riijinii kana naa qabaa gaturutti. Speektireem riijin jenna. Speektireem riijin jechuun riijinii isaan keessatti argaman jechuudha. Waan biraa miti. Amma laal leeymaaniin ultraviolet riijinii keessatti argama. Yaadattoota X-ray, gamma ray jennee, gamma ray, X-ray, achi UV jennee, as gidduu visible jennee, achi IR jenna. Argitaniittu IR jennee bifa kanaan keenya. Gaamaan jira. Amma laaltan leeymaan sireesiin riijinii itti keessatti argamu ultraviolet riijinii keessatti argamu. Balmeeniin immoo visible riijinii keessaa fi ultraviolet jara kana waliin miksii godha. Moor garuu visibiliidha jechuudha. Moor visibilii. Paasteriin immoo IR riijinii. Biraakeetiinis maaliin IR riijiniidha jechuudha. Speektireem jennee kaleessa speektireemota kana akka tarreessin. Warreen kun amma ilaala. Warreen kana keessa ultravioletiin kaleessa invisible jenna. Akkuma ultravioletiin invisible jenna. IRs invisible jenna. IRs invisible jenna. Garuu ishee kana amma visible jenna. So speektireem riijinii yookiin emission speektireemii haayidroojinii keessaa visible kan ta'e balmeeriidha jettanii naa qabattu jechuudha. Balmeen region is the region of spectrum of hydrogen. Spectrum region of hydrogen jennee bifa kanaan qabachuu dandeessu jechuudha. Bifa kanaan qabachuu dandeessu. Amma egaa waan amma maatti barannee lakkoofsaan kaalkuleet godheen sin agarsiisa akkamitti kaalkuleet goona. Bohoorii fayyadamnee bohoor wantoota gurguddoo appilikeeshinii nuu kaa'eera. Inni jalqabaa inni nuu kaa'e maal jenne appilikeeshiniin isaa jalqabaa bohoor nuu kaa'e tokko enerjii EN inni tireen tokko H levelidha main RH over N square RH over N square jen. Inni lammaffaan immoo change energy jen. Yoo jumping jiraate energy here minus RH over here 1 over N final square minus 1 over N short square. Yookiin immoo maal jenna kan gargashine which is the same as RH positive taane 1 over N final square I mean initial square minus N final square jenne hasomne. Inni biraan bohor momentumii
MVR is the same as N times H over what is 2 pi. Kan biraa R which is the same as N square A naught jennee haasofneerra jechuudha. R square times A naught jennee bifa kana waan haasofneen fakkii tokko isinii fudhadheen calculate godhee isin agarsiisa. Let's show you fakkeenyaaf ilaala. Consider N keenya lama for hydrogen. Then calculate amma N energy level lammaffaa akka ta'e nutti meera ilaala. Tokko lama N2 ishee kana N keenya meeqa ta'e N lammaffaa irratti. Then N lammaffaa irratti kan hydrogen then calculate radius of E of orbit jedha. N lammaffaa radius calculate godhin jedha. N lammaffaa no the electron velocity for second orbit. Sun the energy of the electrons jedha. Nummoo maal jennee baranne irra ilaala. Nummoo sirriitti baranne. Radius akkamitti arganna jenna? R is the same as N square times what jen? A naught. N keenya meeqa nu kenname si? 2. Then R is the same as 2 square times A naught. A naught immoo meeqa duuka wal qixxaate which is just 0.53 and just roll. Then 2 square means 4 times 0.53 jennee value keenya sitti arganna jechuudha. So this is R jenna. R bifa kanaan argachuu dandeenya. Inni lammaffaan maal jenna? Electron velocity jenna. Nu maal baranne? Look, electron velocity akkamitti arganna? N B R is the same as NH what over 2 pi jennee miti. We are here asked here to calculate B. So kanarraa kan goon MBR is the same as what? The same as NH over 2 pi. Make it crisscross here. MBR 2 pi the same as NH jen. Here anu barbaadanu ishee kana jechuudha. So over MR 2 pi asitto MR 2 pi jennee bifa kana arganna. Then bada then B of electrons the same as NH over what? MB 2 pi. Sorry, MR 2 pi. N lammaffaa nu kenneera kuno. N keenya lama H what black correspond 6.63 times 10 to the power of minus 34 joule second qabna. Kan biroo mass of electron that is 9.03 times 10 to the power of minus 31 kilogram qabna. Radius asii calculate goone arganne kuno radius arganneerra then pi is 3.14 da then finally sappaatti maal gochuu calculate gochuu dandeenya. So look MB are the same as NH over 2 pi. Kanarraa maal arganne B arganne. Bakka N meeqamu 2 bakka H 6.603 times 6.63 times 10 to the power of minus 34 joule second divided by here 2 pi pi value isa beekamaadha 3.14 then mass of electron this one and R radius ishee calculate goone argan finally value kennuma irratti ishee kan argachuu dandeenya. Then here change E. Amma inni nu gaafate energy orbital ishee kanaaf. So E is the same as En is the same as minus RH over N square jen. So asirraa minus RH over N square N keenya meeqa 2. Then RH value isaa constant dha divided by 4 then value kan arganna jechuudha. Value kan salphaatti argachuu dandeenya. So kan itti aansee bakkee tokko isinii dabala. Bakkee lammaffaa look calculate energy emitted. Energy emitted when an electron moves from N3 to N2. Argitanii from energy jira N1, N2, N3, N4 jen. Energy from N3 to N2. N3 look energy jira from N3 to N2. N sadaffaarraati gara N lammaffaatti move godhe. Then energy emitted ta'e maali? Emission ishee jettu kun from higher energy to what? Lower energy jen. So energy sadaffaarraati gara energy lammaffaatti energy loss godhe. So energy emitted taate kan calculate godhe. Calculate and determine wavelength of emitted energy. Waan lama nu gaafate. So na hordofa. Amma maaltu nu kennameera? N sadaffaarraati N lammaffaatti akka utaalu nutti meera. Then change energy keenya meeqa? Change energy mun maal jennee baranne minus RH into here into 1 over N final square minus 1 over N initial square. N final in Kenya lama. N initial in Kenya mun meeqa? 3. So change energy is the same as minus RH. RH in Kenya mun
minus 2 point, look, minus 2.18 times 10 to the power of minus 18 joule into 1 over 2 square minus 1 over 3 square, which is the same as minus 2.18 times 10 to the power of minus 18 into 1 over 4 minus 1 over 9 jenne bifa kanaan argata jechuudha. So lakkoofsa kana walitti baay'ifne value arganna. This is change in energy jenna. Change energy because energy jumping jira. Jumping electron jira from what? From sadeffaarraa ka'ee gara lammaffaatti emission. Then change energy 1 over n final square minus 1 over n initial square, which is the same as here RH value keessa kana over times 1 over 2 square minus 1 over 3 square jenna. Then finally energy keessa argata. Kun change energy because jumping jira. Wavelength isii kana akkamitti arganna? Erga change energy qabaanne wavelength isii akkamitti arganna? Wavelength isii akkamitti arganna? So kana galawnu kan change energy is the same as what? HB gen. This frequency. C is the same as lambda times frequency. So frequency from the range over lambda here over lambda. From this frequency is the same as C over lambda. Baka frequency kana maal buufachuu danda'e? C over lambda. Then change energy is the same as H times C over lambda. Kan inni gaafate maaleen wavelength. From this change energy times lambda is the same as HC over change energy over change energy gen. Then lambda is the same as HC over change energy jenne bifa kanaan argachuu dandeenya jechuudha. So H qabna, H Planck constant jedha. Here this one. This is H. That is 6.63 times 10 to the power of minus 34 joule second times C speed of light. Vacuum keessatti meeqa jenna? 3 times 10 to the power of 8 meter per second divided by here change energy. Energy immoo si calculate goone arganneerra. Look value energy nuti amma arganne si kan zaati divided by 3.03 times 10 to the power of minus 19 joule jenne bifa kanaan calculate goone lambda keenya argachuu dandeenya jechuudha. So this is a calculation that related to Bohr model. So Bohr wantoota gurguddoonni lafa nuu kaa'e isin raafachuu hin qabne gabaabumatti yaada irraa summarize godheen ibsa isinii xumura jechuudha. Bohr yaadota gurguddoo 4 lafa nuu kaa'e. Bohr model maal duukaa qabsiifnee ilaallee atomic spectra jenna. Atomic spectra. Spectrum of hydrogen jenna. Hydrogen spectrum ishee jettu kana maal jenne ibsine range jenne. Range frequency increasing order ta'uu danda'a. Wavelength decreasing increasing ta'uu danda'a. Energy ta'uu danda'a. But spectrum keessa waa'ee maali atomicidha. Atomic spectrum visible type of spectrum jenne. Spectrumin anatemota atomic isa tokko irraa gargar jenne haasofsana dhaabbatee Bohr atomota hunduma isaanii energy orbital tokko ishee akkamitti calculate goona kan jedhu kaayira. That is E energy jenne. E energy for each orbital is the same as minus RH over n square. This is Rayberg constant jenne. Although kanumatti wal qabsiisee yoo jumping jiraate energy tokko gara energy tokkooti, energy kana gara kana yoo jiraate immoo change energy jenne calculate goona, which is the same as minus RH over 1 over n final square minus 1 over n initial square jenne calculate goona. Akkuma kana michi kun yeroo electronin orbit taatu momentum jira jenna. So that is angular momentum jenna. Angular momentum mvr is the same as nh over 2 pi jedhee calculate akka inni nu godhallee. Inni sadaffaa inni dhuma radiensii tokko orbital tokko calculate gochuu dandeenya. Radiensii jechuun distaansii nucleus irraati sheelonni qaban. So radiensii ishee kana akkamitti arganna jenna? Radius of for n is the same as n square times a naught. Radius 1 n1 square. Argitanii 1 square times a naught. Radius 2 n2 square times a naught jenne walumaa gala haasofneerra. So kutaa taanutti kutaa torbaffaatti deebinee kan wal agarru ta'a. Amma sanatti maatiiwwan keenya share comment gochuu hin dagatinaa. Yaada keessanii nu bira dhaabbadhaa. Waan fooyyeffachuu qabnullee nutti maasiniin jennaa. Galatooma ulfaadha.